fufa kapsoon kapsoon bilisummaa itti fufa kapsoon kapsoon bilisummaa kana taan jinne fincilli gabrummaa amma bilisummaa itti fufa kapsoon kapsoon bilisummaa itti fufa kapsoon kapsoon bilisummaa kana taan jinne fincilli gabrummaa amma bilisummaa amma bilisummaa amma bilisummaa amma bilisummaa amma bilisummaa akkuma gabrummaa onkotu fidani kaba fidibani maratu dandeessu dachirite taatu fuuni fataa jala samini sabuutu abadan abadan ibiddaa fi jidil wajjin jiraatu walirraa fagaatu itti fufi qeeroo qabsoo bilisummaa itti fufi qeeroo qabsoo bilisummaa kana taan jinne fincila gabrummaa amma bilisummaa itti fufi qeeroo qabsoo bilisummaa itti fufi qeeroo qabsoo bilisummaa kana taan jinne fincila gabrummaa amma bilisummaa amma bilisummaa. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii addaati. Qophii addaa keenya irratti gulaalaa olaanaa yookiin immoo editor in chief Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan ta'e Dajanee Guutamaa biyya ture amma garuu biyyarraati akkaataa addaatti ba'ee dhufee yeroo ammaa biyya Kanaadaa jira. Yeroo ammaa kana immoo waliin turtii taasisuudhaaf karaa toora Skype stuudiyoo argamee jira. Dajanee Guutamaa baga Waaqayyo si baasee baga si gargaaree baga deebitee ammasii ummata kee wajjiniin karaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork wal argiteen siin jedha anaa dhufu. Ana dhufu lattu asinis baga nagaan eegdanii ummata Oromoo iddoo adda addaa taa'ee dhimma keenya hordofaa ture baay'ee cinqamaa ture karaa adda addaatinis na quunnamaa ture kaan immoo quunnamtii dhabuudhani eessa dhaqee maal taatee kan jedhe nama baay'eetti cinqamaa ture egaa hunduma keessanuu hedduun galateeffadha. Egaa sadarkaa kan har'a iddoon jiru kana mana kiyya ga'ee manan jira. Egaa waa hedduu karaa hedduun ba'uudha kan danda'ame akka salphaa miti. Egaa yeroo kanatti yeroo cinqee yeroo hamtuu sana keessatti yeroo diinni qarriffaa qaratee ummata Oromoo nyaachuudha itti uummatee jiru kanatti nu immoo gaazexeessitoota fuulduratti mul'annu kana balleessuudhaaf yaalii godhaa ture kanatti keessumaa guyyaa guyyaadhaanii waalanan keessa jiru hordofuudhaanii maatiin kiyya biyya alaa jiran haati warraa kiyya Maazaa Guddataa obboleessi ishee Darajjee akkasumas itti gaafatamaan OMN kan magaalaa kana jiru koominiitii naannoo keenyaa jiru kanaas qindeessuudhaan Ubisheet Hayilamaayil akkasumas egaa koominiitiin keenya naannoo Kaalgaarii Kanaadaa jiru hundi isaan wajjiniin ture keessattuu boordiin OMN namni gaggeessu kan akka obbo Kitaabaa Magarsaa yaalii yeroo yerootti haamilee naa kennuudhaan walumaa galatti OMN warri kan biyya alaa jiru gaggeessanii yeroo yerootti hordofuudhaani haamilee keenya jajjabeessaa turani kana walumaa galatti ummata Oromoo
sabboontota Oromoo kan keessas jiran kan biyya keessa jiranis sadarkaa kanaatti kan ga'uu fi akkan deebi'ee galuuf yaalii godhaniif haamileedhanis gargaarsa adda addaas warra godhan hunduma isaanii galateeffachuun barbaada. Egaa isinis baganee walitti deebine lattu. Tole galatoomii dajanee egaa daawwattoota keenya dajaneeni lafee dugdaa Oromiyaa miidiyaa neetwoork warra ta'an keessaa nama tokkodha. Yeroo biyya alaattis qabsoo biyya alaarraa akkasumas karaa qilleensaa taasifamaa ture. Akkasuma Jawaar Mohammed faa waliin deebi'anii biyyatti Farahaan faa wajjin deebi'anii OMN kan hundeessanidha. OMN biyya keessaa jechuudha. Egaa aytuma hojii isaaniirra jiranii haala mudateen kunoo ammoo deebi'ee qilleensi Oromiyaa bilisoomee ture. Amma yeroo ammaa kana haala to'atame keessa jira. Dajanee ji'a tokko dura artist Hacaaluun ajjeefamuu isaatiin wal qabatee OMN sirna awwaalcha yookiin immoo sirna reeffa geggeessaa irraa kaasee tamsaasa kallattii dabarsaa ture. Maaltu ta'e sana booda Dajanee? Egaa akkuma ati jette lattu jalqaba biyya keessatti yeroo deebinu sana dura Jawaar Mohammed qabsoo Oromootii fi dogoggoruu kan ta'e yeroo ammaa kanatti hidhamuun isaa suni baay'ee na gaddisiisa. Dura isa ibsachuun barbaada. Silaa otoo sirni bilxi nafxanyaa yookiin immoo bilxigina nafxanyaa ta'uu baate namni kun silaa kabajaan nama akkasiit of maddii kaa'u malee reenfa lafa keessaa fuudhanii hafuura reenfaa fuuldura maddii kaa'an ture. Namni silaa kabajaan akka jirri jedhanitti silaa gonfoon itti uffifame silaa kan iddoo kabajaan taa'utu yeroo har'aa kana qorra keessa lafa jalatti hidhameeti jira. Akkasumas Baqqalaa Garbaa fa'aa kan silaa qabsoo nageenyaa gaggeessuudhaaf fakkeenya ta'uu warri danda'an kuni warri haalootti namanne warri biyya suni karaa nagaatiin sabaaf sablammoonni iddoo tokkotti dhufuudhaan dimokiraasii biyya sanatti babal'isuu danda'u jedhanii gara bal'inaan deemuu danda'an biyyi sun gara bal'ina hin beektu. Kanaaf nafxanyoonni qarriffaa isaanii qaratanii yeroo ammaa kana jara kana Hamzaa Booranaa kan waa guddaa godhee qabsoo isaan irraa aangootti qabatan kana keessatti kan waa guddaa hojjete. Akkasumas Oromoota sabboontota hedduutu yeroo ammaa kana hidhamee jira. Artistoonni hidhamanii jiru. Yeroo ammaa kana Oromoon haala hamtuu keessa akka inni jiru ani amman beekutti amma beekumsa kiyyaatti seenaa Itoophiyaa kana keessatti yeroon hamtuun Oromoon mudate yeroo kana kan jedhudha. Egaa yeroo biyya duraanii Jawaarri qilleensa Oromiyaa bilisoomsine jedhee biyyatti deebine dimokiraasii biyya alaa kanatti arginu biyya keenya keessatti geessine babal'ifna kan jedhudha. Maatii keenyas jireenya keenyas dhiifne kan biyyatti deebine. Garuu biyyi suni dimokiraasiidhaafis iddoo hin qabdu. Keessattuu aadaa miidiyaa yookiin mootummaa leellisu yookiin dhaaba siyaasaa leellisu yookiin nama tokko kan akka diktaataroota kana kan leellisu malee miidiyaan biyya sanaa waan akkasiitiif obsan qabani. Egaa gaafa Hacaaluun du'ee jedhe kana nu hundi keenya duudhuma Hacaaluutu wareegamu Hacaaluu amanuudha dadhabne akkuma argitanii OMN xinnoo tureetiyyuu kan tamsaase sababni isaa amanuudha dadhabne Hacaaluun hin du'a kan jedhu hin eegne. Hacaaluun daa'imummaa isaa duwwaadha nama waa hedduu hojjete nama seenaati nama aadaati. Walumaa galatti nama siyaasati qaroo ija Oromooti. Hacaaluun nama tokko miti. Hacaaluun Oromoo guutuudha. Suni isa ajjeesuun Oromoo irratti waan aggaamametti qophaa'amee mootummaa nafxanyaadhaan yeroo ammaa kana gaggeeffamu. Mootummaa maqaadhaaf bilxigina garuu keessi ishii OPDO duraan TPLF fi ergamaa turte. Yeroo TPLF irraa ka'ee jiru amala warra nama jalatti buluu gabrummaa bareeti. Gooftaa biraa barbaadanii nafxanyaa jala seenanii nafxanyaan yeroo ammaa kana biyya sana gaggeessaa jiru. Hacaaluu nyaate ofiin isaaniitti kaalkuleet godhanii waan hundumaa Hacaaluu ajjeesanii booda nuti ganama gara ganamaatti hospitaala Phaawulos
reenfisaa jira jennaan gara ganama jala gaazexeessitoota lama ergine. Gaazexeessitoonni lamaan kuni achiyyuu laayivii dabarsaa turanii laayivii dabarsuun nuuf haaraa miti kan ittiin miidiyaa hundumaa ittiin caalluu fi kan ittiin beekamnudha. Laayivii achi dabarsaa turre wanti nuti adda ta'e dabarsine hin turre sana dura otoo laayivii hin deemini istuudiyoo keessatti hundi ammi tokko ijoolleen namni hunduun bu'aa waan hojjennuyyuu wallaalle yeroo sana gallee gadda keenya ibsine sana booda bobobbaane. Ijoolleen lama shofeerii keenya dabalatee laayivii achi dabarsaa turanii laayivii achi darbaa ture sana yaada ummataa warra achitti argame suni waan isaanitti dhaga'ame akkuma yeroo kaanii yeroo namni du'e laayivii dabarsaa turan yeroo jeneraal Sa'aaraan jeneraal Ga'aazii miteenyinaan harkaa bade warri kun yeroo du'an akkasumas pirezidaantiin naannoo Amaaraa yeroo ajjeefaman laayiviidhuma dabarsaa turanii yaada namaa achi dabarsaa turan sanyiinuma akkasii dabarsine nuti waan biraa hin dabarsine yaada achi darbaa ture sanatti hin gammanne natti fakkaata warri mootummaan nafxanyaa kuni. Egaa yeroo sana ariititu ture ganamaan Phaawulos hospitaala reenfa caaluu baasanii Amboo geessuudhaaf. Egaa kanuma duukaa deemne gabaasaa turre yeroo ariitiidhaan reenfa kana fuudhanii deemanii karaa fuulduraan istuudiyoo ani biiroo koo keessa taa'anii warra OMN International biyya alaati fi kan achi jiru lammata kan istuudiyoo keessa jiru kanan supervise godha taa'ee wanti hunduu smuuziidhuma deemaa ture garuu yeroo isaan gara Ambootti deemudha jedhan dhukaafni fuulduraan itti baname. Dhukaa sana gaazexeessitoonni keenya kan kutatoodha. Dhukaasa sana keessaa hin fagaanne yookiin hin baqanne uummata irratti waan gahaa ture direct laayivii dabarsaa turan jechaadha. Otoo kanumaan laayivii dabarsaa yaada namoota achitti argamanii keessattuu kan qeerroo kana dabarsaa turanii qeerroon wanti fuulduratti isaan dubbatan Hacaaluu kan ajjeese sirna nafxanyaatii fi nafxanyaadha. Kanaaf wanti nafxanyaa agarsiisu magaalaa keenya keessaa ka'uutu irra jiraata. Sirni nafxanyaatii fi nafxanyaan seeratti dhiyaachuutu irra jiraata jedhanii gaafatan waan biraa miti. Kuni ofii isaaniitii waan ajjeesaniif sirna nafxanyaa wajjin walii galuuf sirnimti nafxanyaati kan biyya kana bulchaa jiru. Itti dhagahame yeroo uummanni akkas jedhu yeroo uummanni hariisa dhageessisu nama biraa miti Hacaaluu Hundeessati kan wareegame nama akka Hacaaluu Hundeessati. Kanaaf egaa ammas dhukaasni sun xinnoo hin dhaabbatee reenfa fuudhaniitu fuulduratti deemu. Makiinota keessa makiinonni jiru takka turanii ammas dhukaasatu ture. Yeroo yerootti dhukaasu ijoolleetti dhukaasu ijoolleen jalaan dheensitu ijoolleen dheensuu didduuyyuu duubatti deebi'u. Otuma akkanatti jiru lattu yeroo kanatti jidduutti otoo laayivii nuti dabarsaa jirru intarneetii kutan. Intarneetii kutanii yeroo jedhanii sagaleen keenya dhaga'amu lattu. Jawaar faasi inni hidhaman reeffa uggurtanii jedhamanii qabamanii hidhamanii. Sana dura otoo isaan hin ugguramin egaa amma fuulduratti deemati jiru. Nuti gara Ambootti deemaa yeroo jiran quba qabna. Laayiviidha dabarsaa jirra, intarneetiidhaan dabarsaa jirra. Gaazexeessitoonni keenya achirra jiranii halkan egaa namni rafee hin bullee halkanii hojjetaa halkaniin gara istuudiyoo dhufanii chaarjiin telefoona isaaniirraan hin dhume. So walquunnamtiin intarneetiiti waan dhibee fi jidduu sanatti walquunnamtiin yeroo dhibu intarneetii kutanii nuyi fi garuma Ambootti qajeelaniitti beekna. So otoo nuti Ambootti qajeelan jennee beekna. Of course Jawaar faa achi keessa jiru, Hamzaan faa keessa jiru, namoonni hedduu achi keessa jiru. Waan Hacaaluudhaaf eenyutu achi keessa jira jettee gaafachuun mataa isaatiin yoo warri dhaquu hin barbaanne yoo warri of shakkanii dhaquu hin barbaanne ta'e malee Hacaaluun du'ee Hacaaluun wareegamee eenyutu achitti argamee otoo hin taane eenyu faatu argamee rakkisaadha. Eenyutu hin argaminidha kan gaafatamuutu irra jiraatu.
Sana booda interneetiin sun addaan cinnaan connectionin keenya hin dhaabbate nuyi fi ambootti qajeelanii seene nurraa ibsaanis wanti hunduu nu uggurame gaafa. Booda wanti hunduu ibsaanis interneetiinis citee jennaani okay maal goonaa jennee namni dadhabee taa'aa bulee hin bu'aa namoonni baay'een keenya mataan nu dhukkubee namni baay'een hin bu'aa ta'e hojjeta. So kana booda maal goonaa jennee reeffis deeme ijoolleen gaazexeessitoonni achitti ramadamanii reeffa wajjin akka hin deemne jedhanii deemaa jenneen amma iddoo wanti hunduu nurraa citee booda reeffi gara Finfinneetti deebi'ee kan jedhu dhageenye egaa. Yeroo sanatti kan nuti dhageenye uummanni hedduu reeffee Hacaaluu maaliif ariitiidhaan Finfinnee keessaa ba'a kan nama tokko kan eenyumaa yoo ta'e namni tokko ajjeefames du'ee yoo ta'e hospitaalatti ammatti qoratamuu qaba. Qoratamuutu irra jiraata maaliif ariitiidhaan bahe kan jedhu sun gaafii namoota hedduuti. Kanaaf akka informationii dhageenyetti warri Oromoon karaa irratti eeguudhaan Oromoonni hedduu attamitti Hacaaluu tokkoof sagalee rakkina qabanatti fakkaata faraan. Egaa gama tokkoon Hacaaluun jireenyumti isaatu magaalaa Finfinnee keessa. Lammata immoo Hacaaluun kan sirbaatu ture kan inni ittiif wareegameefu waa'ee Finfinneeti. Maaliif Finfinnee keessaa Hacaaluu ariitiidhaan reeffa isaa sirriitti hin qoratin. Kana biraan immoo eessatti awwaalama kan jedhamu akka goota tokkotti iddoo gootaatti awwaalamu. Kanaaf Finfinnee lafanni waa'ee seenaa meeqa himee kan wareegama isaatiif sababa ta'e Finfinneetti maaliif hin awwaalamne kan jedhuuni akka karaan uummanni gadi bahee karaa sana cufee akka Finfinneetti deebi'ee awwaalamuudha kan jedhamedha. Egaa yeroo sanatti direct nuti iddoo sana hin jiru garuu odeeffannoon argadhe kana akkan odeeffannoo achi keessa namoonni jirra achi keessa jiran dubbatanitti yeroo sana warra akka Finfinneetti deebi'u godhan keessayyuu warrumaa Oromiyaa bulchanii fi Finfinnee bulchanii keessatti argamudha yeroo sana. Kanaaf egaa dhuma irratti reeffichi gara Finfinneetti hin deebi'e. Sana booda yeroo reeffi Finfinneetti deebi'e xinnoo otoo hin turin waajjira keenya dhufanii waajjira keenya egaa. Waajjira keessanitti tamsaasa kallattii tamsaasaa turtanii bo'aallee bifa baay'ee akkasittiin bo'aadha qophii sana kan hojjetaa turtan. Qophiin suni addaan cite. Maaliif addaan cite? Maaltu ta'e dajan? Okay, akkuma duraan siin jedhe qophiin iddoo lamaayyuu yeroo sanaa kan stuudiyoo taa'ee biiroo taa'ee supervise godhu kun qajeelchaa jiru tokko kan biyya alaatii yaada uummanni dabarfatu tokko immoo sududaan yookiin laayivii kan iddoo Hacaaluu reeffa Hacaaluutii darbu ture. Inni kan addaan cite interneetii kutan warrumti mootummaa interneetiin nurratti cituu ibsaan nurratti cituun nu sodaachisuun nu kasasuun nuyiif waan qaama godhanneerra gaafa isaan interneetii kutanii jennee optionii biraate yeroo hundumaa plan B'dha. OMN kan beekameen plan B'tti deemnaadha nurraa kutanii sana booda maal goona yeroo jennu iddoo interneetiin jirutti sochoonee haa hojjennu kan jedhuudhaan otoo walii galaa jirru naannoodhuma waajjira keenya sanatti sochiin guddaan tokko godhame ijoolleen nafxanyoonni kun gurmeessanii naannoo sana fuuldura keenya sana irratti wal ari'u poolisiin itti dhukaasaa gajala qabatanii by the way ijoolleen keenya namoonni lama waaqatu baasee biiroon Oromiyaa tokko kan tsara muslinnaa komishin jedhuun isaanii achi waan jiruuf itti dhokatan malee nama afaan Oromoo dubbatu warri hooligans kuni warri kashlabboonni kuni dhaatuma bira darbu.
So amma yeroo sana magaalaa kana keessatti maaltu ta'a? Inni dhukaafama olii gakkaata kashlabbeen kuni jedheen maal inni jedheen fooqii irra jirru sana gubbaa isaatti ol ba'ee Finfinneen ilaalaa ture. Yeroon ilaalaa ture nama naannoo sana namoota naannoo sana jiru maali wanti kun jennaan warra baankii fa'aa saamuudhaa fi olii gakkaatanii jennaan akkamitti humna akkanatti gurmaa'e baankii saama jedhee booda gara biirootti deebinee nuti baanee iddoo biraatti iddoo intarneetiin jiru hojjaatti fufna jennee bahuudha otoo nuti utun biiroo keessa jirru otoo nuti hin beekin humni hidhate gaasaan akka jedhanitti poolisii federaalitii fi kan naannoo Finfinneeti jedhani dhufanii biiroo keenya nu weeraranii yeroo biiroo keenya weeraranii jedhanii already achiin nu biraa jiru laayiviin cite amma biyya alaatti dabarsaa jiru. Kana booda dhufanii warri jalqaba keessaa Oromoon keessa jijjiru by the way lattu kan si ajaa'ibu Oromoota hedduu keessa jira garuu maaliif akka dhufanii hin beekan suuta jedhaniiti nutti dubbatu jabaadha homaa miti jedhu maaliif nu dhuftan gaafa jennu warri ni tokko maalluun jedhanii nafaan amaaraa dubbatu tokko lennaante danannat ነው የመጣ ነው nuun jedhan nuif kan saamicha baankii sana baankii awaash baankiitu jira baankii warra saamu sana tiksuudhaaf yookiin kan achi keessa seenee yoo jiraate isaan qabuuf dhufan malee nu qabuuf dhufan hin seene nuti gradually naannoo sana warra awaash insurance jiranii hojjettoota qulqulleessitoota waardiyyaadhuma baankii sana nama hundumaa walitti sassaabanii nuyi qawwee nurratti dhaabanii kottaa bahaa nuun jedhanii nu baasanii yeroo baanee jennu takka ollu deebisu qulfii kanaa yookiin furtuu kutaa kanaa fidaa jedhu furtuu kutaa kanaa fidaa jedhu halkaniin galle karaan cufaadha namoonni biiroo faan seennetu jira beekta qulfii yookiin furtuu sana nuti hin qabnu sadarka jira jedhanii qawwee faa yeroo nuti qabantu ture egaa bifa kanaan akkuma godhanii iddoo tokkotti alatti nu baasaniiti dirree irratti nu baasanii as taa'a jedhanii yeroo gadi baanee jennu karaan jira karaarraa beektaa maashin ganii kana yookiin immoo matarayyasiin akka zuu fakkaatu kuni piikaap irraa direct biiroo nuti jennu biiroon kiyya fuuldura jira ofiisiin biiroon keessa jiru isarratti eenyu godhanii ilaamaa godhanii yookiin aggaamanii achirratti jira nuti waraana marfamneeti jirra en kolfaa turre nuti nuyi warra skriiptoo dhuma duwwaa fi kompiitara duwwaa qabnu waraan nama kanaatiin marfamu maal inni jenne ijoolleen keenya immoo yoomumaa duuta akka dhufu yoomumaa hidhamuun akka dhufu yoomumaa cufamuun akka dhufu durumaa nutti qophoofnee waan jirruuf yeroo isaan nu sodaachisuudha olii gadi utaalanii ijoolleen keenya sirumaa xaba mataa isaanii xabatu turani so dhumarratti otoo hin taane egaa lattu jidduutti maal godhu teeknishaanonni keenya jiru teeknishaanota keenya nu alatti dabaasanii booda koottati OMN qilleensa irraa buusaa jedhanii ijoolleedhaan ijoolleen qilleensa irraa buusaa jedhanii nuti OMN asii hojjennee alatti erguu malee kan saatalaayitii irra baasu warra biyya alaati kanaaf kontiroolii gochuu ijoollee sodaachisuudha yaalanii egaa yeroo akkatti loltuun waraanni biyya sanaa nama ajajuun beekta waan hundumaa switch off godhanii jenereetara balleessanii yeroo ilaalanii dhaamsaa kana godha ijoolleedhaan yeroo jedhan lakki jarana nuti asii kontiroolii hin goonu biyya alaati lakki dhaamsaa kana godha waan hundumaa dhaamsanii kan lattu nu ajaa'ibe maalinni otoo isaanii kana dhaamsaa jedhanii dubbatanu iskiriinii kanatti of gubbaatti ilaalu televezyiinii reenfi Hacaaluu gara Finfinneetti deebi'ee kan jedhu barreeffamaan jalatti barreeffame yeroo sana jar nuti already nu qabani eessaa dhufee barreeffame kan jedhu kuni isaanitti ajaa'ibatti ta'e kana booda ammas balleessaa jedhu ijoollee teeknishaanota keenyaa kana olii gad harkisuu ol baasuu gadi baasuu booda irratti otoo isaan kana jedhanu ammas akka nuti ukkaanfamnee jirru akka nuti marfamnee jirru immoo barreeffamumaan hojjettoonni OMN fi waajjirri isaanii marfamee jira kan jedhu gaafa arganii jedhani amma humna isaaniitii ol akka ta'e to'achuu hin dandeenye ta'u akka እነዚህ ሰይጣኖች ናቸው jedhanii humna isaaniitii ta'e ol ta'e
Kanaaf yeroo dheeraadhaaf ala aduu keessa nu teessisanii waan sakatta'an naannoo sana hundumaa erga sakatta'anii booda aduun nurratti bu'aa ture deebi'ee immoo bokkaan roobnan bokkaa sana keessa nu galchaa jenneen hoolwee tokkotti ol nu galchanii achi taa'aa turre kan si ajaa'ibu lattu gaafa achi mana fincaanii dhaqnu loltoota lamaan akkanatti qawween nurratti dhaabbamee kan dhaqnu ijoolleen keenya tokko sirumaayyuu yaa rabbi galata kee yeroo jalqabaatiif boodii gaardiidhaan mana fincaanii dhaqa jechaa turani keessattuu mucaa xiqqoo intala tokko kan leenjisaa jirru dhiira ta'aniit mana fincaanii lama ta'anii ishee wajjiniin dhaqanii jennaan mucaan sodaattee ijoollee keenya keessaa waammattee balbala irra dhaabbattee fincaanillee fincooftee ammasitti dubartiillee kabaja hin qabani. Egaa dhuma irratti kan ta'e lattu sagaleen kenna hin dandeenye baran maaltu itti dhaga'ame maal akkam ture reaakshiniin isaanii maaliif akkamittiin immoo maaltu ture seedhu gara duubaatti gaaffii kabiraa nan kaasaa garuu isaan maaltu itti dhaga'ame akka to'achuu hin dandeenye wanta qilleensarra jiru sana. Akkuma duraan dubbadhe waan qilleensarra jiru to'achuu dadhabanii booda wanti jedhanii akka nuti achi baanu gochuu egaa tarii gara boosota isaaniitti riippoortii godhu garuu maal jedhanii akkuma siin jedhe otuma isaan achi dhaabbatanu re'een facaaluu finfinneetti deebi'ee lammata immoo waajjirra OMN to'annaa jala oolee kan jedhu dabaree yeroo arganii jedhani waan godhan wallaalani ol ilaalan gad ilaalanii ijoolleedhaan waan ajajanii elektirikii balleessanii jenereetara balleessan waan hunduma balleessanii kanaaf ta'u baakkin innanyi seexanoች ናቸው jedhaniiti hunduma keenya alatti egaa gadi baasanii edda waan hundumaa sakatta'anii fixanii booda hoogganaan jira dhufee walitti nu qabee warra kaan warra Awaash inshuraansii maal hojjettoota naannoo sana jiran hundumaa firii godhan nu hambisanii dhuma irratti እና አፋን አማራቲን እናንተ ጥሩ ስራ አይደለም እየሰራችሁ ያላችሁት ነው እንጀደ አጫሉን ኦቦሌሳ ኬኛ elma keenya kan Itoophiyaati kan keessan duwwaa miti waan akkasii waan ummata walitti buusu hojjechuun keessan sirrii miti ino injede akkasumaan immoo Mallasa Dirribsaa gurba nama jedhamu itti gaafatamaa kutaa oduu kan keenya anta ጥሩ አይደለም jedhee qubame yeroo sanatti qabe managerii keessan birattan sinitti ma isa jechuun anaan wanti sin hojjetaa jettan sirrii miti ummata walitti buuftuu noon jedhe mee achi booda gaafannee jennaani nama du'e tokko reenfasaa yeroo gaggeeffamu yaada ummataa reakshinii achi jiru dabarsu maaltu isaatu wanjala godhe lammata immoo teenyu kan keenya waan nuti achi laayivii dabarsaa turre Faraan Abdul Salaam beeka OBN fudhatee dabarsaa ture OBN kan miidiyaan mootummaa nurraa fudhannaani kanaaf evidensii yoo barbaaddanii OMN Faraan faanatti fakkaata OMN gara jidduutti fidan loogoosa maaliif OBN kan godhaa ture loogoo OMN irraa baaseti ofiisaati dabarfataa ture OBN so now yeroo isaan akkas godhanii teknishaanonni keenya loogoo OMN gara walakkaatti iskiriinii walakkaatti fidan so kanaaf kan mootummaas dabarsaa ture maal inni kan keenya kana adda godhe kan jedhuun afee kiyyaafinu gaafadhe lammata immoo otoo mana murtiiti xalayaattiin sakattaa'u OMN kan jedhuun fidin calluma jettanii dhuftanii nu sakattaatanii kanaaf gara fuulduraattis umni biraa dhufeetuma sinin sakattaa'u nuun jedhee wabii maaliif qabnaa eessaa dhuftanii sinuu eenyu jedhee afee kiyyaafan gaafadhe namicha achi opereeshinii sana gaggeessu maqaan keetu eenyuun jedhen maqaa kee nuti hojiidhaaf dhufne ስሜን ልነግርህ ትፈልጋለህ ነገ ደግሞ አየር ላይ ልታወጣ ነው ናን jedhe yoon maqaa kiyya akkan sitti barbaadde boru qilleensarra baasuudhaaf kan jedhu ture Mallasa Dirribsaa illee yeroo dhuma sana dhiyeenya kana booletti humnoonni hidhatan fakkaatanii namoonni uffata militarii uffatanii namoota miidhaa turanii sun immoo irra gaame kanaaf abbaan arge dhufee nu miidhuu danda'a gaafii akkasii gaafachuu danda'a kanaaf eessa akka dhuftan nutti maaga jennaan nuti hattuu miti federaalaaf dhufne poolisii irraa dhufne seera kabachiisuu dhufne amma har'a sin gorsuudhaaf dhufne kana booda akka biraatti akka hojjettan kanatti dhiisuu baattanii kan deebinee dhufnu sirrukutuu duwwaadha fiinuun jedhe
kan deebinee dhufnu sirru kutuu duwwaadhaa fi kana baraate deemaa nuun jedhee gannu lakkisanii biiroo keenya seennee akka mi'a keenya fudhannee baanuu yeroo sanatti jedhani. Egaa yeroo sanatti biiroodhaa baanee gara mana keenyatti deemnee egaa oolmaan guyyaa sanaa kana fakkaata lattu. Sagaleen keenya jiru. Tolee galatoomii dajanee haala ulfaataa keessa dabartanii egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dajanee guutamaa gulaalaa olaanaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii waliin turtii taasisna. Akkuma kana dura Jawaar dubbatee ture qilleensa Oromiyaa bilisoomsinaa akkuma jedhee guyyaa diinni itti sagalee uummata Oromoo ukkaamsuuf ture sanatti qilleensi Oromiyaa akkuma bilisoometti itti fufee hojii isaa itti fufee ture. Hojiin Oromiyaa miidiyaa neetwork addaan dhaabbachuu hin dandeenye. Sababi immoo Farhaan Abdulsalaam battaluma akka inni to'atee hojii kana asii biyya alaarraa itti fufeedha. Kanaaf ammallee Farhaan erga gaafa sanaati sa'aatii 24 hojiirra jiraachuu dandeenya. Farhaan hojii kanarratti ga'ee guddaa taphataa ture. Akka barbaaduttis diinni miidiyaa kanaa to'annoo jala oolchuu sababii hin dandeenyee fi sababa ogummaa Farhaan qabuuni. Ammas Oromiyaa miidiyaa neetworkii qilleensarra jira. Gara fuulduraattis itti fufaa. Farhaan hedduu galatoomisiin jenna. Egaa dajanee sana booda immoo hojjetooti OMN kan qabaman jiru, kan to'ataman jiru. Maaltu ta'e akkamitti warri kaan to'atamanii warri kaan bakka buuteen isaanii hin baramne turre. Haala maal keessa turtan sana booda? Egaa akkuma siin jedhe gaafa sana yeroo nuti baanu akka waan dallaa sana yookiin immoo naannoo nuti biiroo nuti hojjennu akka waan dhiisanii deemanii itti fakkeessanii nu biraa deemanii garuu yeroo laallu dhaqanii akka ibsaa nuti hin ibsine jenereetarii irratti nama tokko iddoo jenereetariin jirutti nama tokko ramadanii naannoo boodii gaardiin yookiin waardiyyaan baankichaa jirutti namoota lama ramadanii nuti baanee deemne. Egaa boruu hin cufaman hin jenne hojii keessan akkasii kanatti yoo deebitan hin rukutamtu kana duwwaa sin gorsinaa jedhanii deeman gorsanii akka isaanitti fakkaatutti nu gorsanii deeman malee hin cufuu yookiin deebi'aniitti idda nuti deemne OMN waajjira keenya to'atu hin seene nuti hin gallee. Naannoo yeroo gallu naannoo mana Jawaar yeroo dhaqnu naannoo mana Jawaar waardiyyaa yeroo sanatti nama tokko duwwaa jira umtuu naannoo sana hin jiru garuu waraanni jara ammoo naannoo sana hin sosocho'aa ture. So sarviisii makiinaa qabna hunduma iddoo mana isaanitti buufne ganama hojiitti baana jennee yeroo walii gallu ganama isaa iddoo intarneetiin jiru guyyaa lammaffaa isaa hojiidhuma dhokanneetuma hojjetaa turre garuu yeroo sanatti namoota ijoolleen nuti keenya keessaa namni tokko natti bilbilanii ati manaan bahini Jawaar qabame sillachuu qabamtanii miimeejii OMN'if gaarii miti kan jedhu. Kanaaf mana taa'een onlaayinii tokko warra naannoo iddoo intarneetiidhaan hojjetan lammata immoo ijoollee keenya kan amboo dhaqan by the way warri amboo dhaqanii dhukaasni warra itti baname keessaa tokko qeerroo ambootiif galata galchuun barbaada. Gaazexeessitoota keenya lama addaan facaasaniiti ijoolleen yeroo sanatti wal dhabanii shofeera wal dhabanii qeerroo amboota harkarra qabee dhoksee booda akka isaan miliqan godhe malee dhukaasa sana keessatti gaazexeessitoota garasitti deeman illee rukutuudhaaf yaalii godhani. Egaa sana waan naannoo sana jiru hojjetaa tollee akkuma jettu Farhaan faadhanii informationii wal jijjiiraa asii waan achi jiru itti kennaa turre. Egaa waan normaal waanuma yeroo kaan hojjentu otoo hojjetaa turre bariitusaa naannoo intarneetiin jiru mana iddoo jirru sana waraanni marsee jira. Riyaan keenya namni cimaan sabboonaa cimaan motorii OMN kan ta'e Mallasaa Dirribsaa ganamaan dhufee mee shofeerii wajjiniin mee dhandhee iddoo biiroo keenyatti hojjechuu dandeenye nan ilaalaa ammanatti manuma turiinaan jedhe. Kana booda Mallasaan dhaqee biiroo ilaaluudha hojjechuu dandeenye ilaaluudha gaafa inni dhaqu shofeerii wajjiniin nama Ciibsaa dargaggoo jedhamu isaan lamaan achumatti to'annaa jala oolchanii
amma gaa kana booda nuti deebineeti shiiftiidhaan hojjetaa jirra sababa koronaa kanaatiin shiiftiidhaan seennetuma hojjaa keenyatti fufna maaliif nu sodaachisuun ani kana dura sababa hidhaa abbaayitiin yookiin hidhaa laga naayil jedhan kanaani namni TPLF yeroo lama dhufeeti yeroo tokko hidhatee dhufeeti aggaamminni godhetu jira yeroon dura biyyatti gale wanta akkasii kun nurratti baay'eedha gara keessattuu gara bahar daarii yeroo hunduma kan nutti dhaadatamu karaa masaraa mootummaa sana keessatti kan dhaadatamas ture sinumaayyuu I think ji'a tokko ji'a lama dura namatu dhoowwe warri keessaa information nuu kennaniin Abiyyi me OMN cufsiisa jennaan lakki hin cufsiisin oromo sitti ka'aa jennaanin tursiise malee itti qophaa'ee akka inni ture ji'a lamaan duras quba qabna kanaaf egaa nuti silaa seennee hojjaa keenya hojjechuudha maaliif sitti fakkaate lattu Jawaar wajjiniin fi kota hojjettoota keenya wajjin yeroo hundumaa kan mari'anne Jawaaris yeroo hundumaa irra deddeebi'ee kan dubbataa jiru abbaan fe'e OMN biyya keessaa haa cufu malee daqiiqaa tokkoof sodaattanii duubatti hin deebiina dhugaa oromoo immoo xinnoo ishillee saantima tokko hin sharafinaa jedha hundi keenya kana kan dhiiga keenya keessas jiru sammuu keenya keessas jiru kanaafi waan dhufetu dhufa malee ino hojjenna jennee dhaquudha irra jirru ijoollee kana lamaan to'annaa jala oolchanii achi immoo informationii keessaa qabnuuni OMN waajjirri isaa marfamee akka jiru barre egaa kana booda namni hundumtuu kaan qabame kaan immoo iddoo dhokatutti dhokachuudhaaf dirqame so ammaatti Mallasa Dirribsaatti gaafatama kutaa oduu kan OMN keessatti nama cimaadha akkasumas guyyoo waariyoo hin beektu guyyoo waariyoos nu jala qabatanii Muhammad Siraaj Adaamaarraa mana isaati kan qabani akkasumas egaa shofeerii keenya biraa nama Boggaalaa jedhamu teeknishaanii keenya duraanii yeroo ammaa kanatti waan nuti barbaannu hundumaa adda guuttannee booda biizinesii mataa isaa qaba gara hojii isaatiitti kan deebi'e dirree dhawaarraa Naasir Adam yookiin Ahmad hundoo gore kan abbaan beeku isa qabeenya isaa nuun studio kan jedhamu dirree dhawaarratti qabeenya isaa saamuu bira darbanii akka maleetti reebanii akka yeroo ammaa kana mana hidhaa jirudha egaa OMN addaan namni keenya ijoolleen sabboontonni kun addaan faffacaatee jirti asirratti ibsuu kanan barbaadu lattu akka diinni jedhu diinni bilxiginnaan kun bilx nafxin jedhaani walitti dhufee bilxiginnaa nafxanyaa jedhamu kun akka waan gaazixeessonni keenya seera gaazixeessaa hin beekne tokkotti yookiin akkuma akka feene hojjennu tokkotti jette yoo dhugaa dubbachuudha fi gaazixeessonni OMN ani isaan hundumarra nama guddaadha dargaggeessa lafaa baa sabboonummaan itti dhaga'amu lammata immoo kan ogummaadhaan qarame achi keessaa namni miidiyaa gurguddaa biyya sana keessa jirtu keessa hojjetanii gaafa immoo itti toluu didee waan achi keessatti hojjetamu dhiisanii kan baani ogeessota miidiyaati joornaalistiidha malee kaadiree ija namaa ilaalee hojjetan kaadiree ija namaa ilaalanii yookiin karaadhaatti goran kaadirummaadhaan amantummaadhaan miti so bifa kanaan egaa ijoolleen keenya yeroo ammaa kana mana hidhaa jirti mana hidhaa jiraachuu duwwaa otoo hin taane lattu yeroo ammaa kanatti baankii isaanii firiis godhanii maallaqa isaanii akka hin sochoofne kan warra achi hojjetullee haa qabanii kan haadha manaa isaanii illee dhaqanii akka jalaa block godhanii maatiin ijoollee isaanii waan laataniif dhabanii akka rakkataa jiranidha kan inni ammaatti quba qabu amma achi turetti egaa kana lattu. Gama biraatiin immoo meeshaan OMN saamamuus dhageenye jira meeshaan OMN akkamitti saamame jenna. kun beekamaadha lattu amma meeshaa OMN saamamuu duwwaa miti qabeenyi individualitu saamameera kanuma akka gaazixeessitoota nuti yeroo baay'ee stand by'dha nama xinnoodha waa guddaa hojjenna
uffatu mallee akka xinnootti uffatu mallee uffannu kan stuudiyoo dafteen ittiin seennu breaking news yoo ta'e interview nu ta'e kan ittiin seennu stuudiyoo sana keewwanna. Achi keessa waa keewwattu kiisii keessa wanti keewwattu nu beekamaadha ni jira. Wanta adda addaa staafii adda addaan jira. Isa yoo ta'u nafini jarri kuni qabeenya hojjettootaa saaman. Egaa meeshaa OMN saamuudhaa fi kuni durumaanuu waan itti qophaa'anidha. Saamuu, caccabsuu kan si gaddisiisu otollee saamanii fudhatanii tokko tokko hojiirra oolchani. Jibbarraan kan ka'e yeroo akka cabsanii faadha kan dhagaa jirru. Kanaaf mootummaan nafxanyaa du'e ol kaasuudha, boolla keessaa baasuudha jedhu kuni meeshaa OMN saamuuf caccabsuu duwwaa otoo hin taane akka Oromoon lammata ol hin kaane kan godhuudha fi karoorfatee ilkaansaa qaratee ka'e an akka kiyyatti seenaa biyya Itoophiyaa sana keessatti mootummaa Oromoo dhabamsiisuudha. Mootummaan kun Oromoo akka jibbamu, akka xiqqaatu, akka tuffatamu godhaati jira. Lattu ani yeroo busy turre OMN yeroo jennu garuu yeroo dhokannee jirrutti miidiyaa biyya sanaa tokko tokkoon hordofaa ture. Baay'ee si gaddisiisa. Kan akka xinnoo si warra biyya alaa jirtan hin beektani kan akka qaanaa jirtu kan diraamaa biyya alaallee jijjiirtee agarsiiftu waan isa dabalatee kan televezyiinii Itoophiyaa dhiisii, waaltaa dhiisii, faanaa dhiisii wanti achi biyya keessa jiru hundumtu Oromoo irratti xiyyeeffateeti seenaa eenyu barreessaa, seenaa eenyutu hojjetaa, seenaa duratti hojjetame farda eenyutu itti gaafatamaa kan jedhu qeerroo kan balaaleffatu, kan xureessu, Oromoo kan gadi ajjeesanii boolla isaa gadi fageessuudhaaf kan irratti hojjetan waan ta'eef meeshaa OMN saamuun kun baay'ee salphaadha. Maallaqa OMN qabu kan hojjettoonni qabu firiis gochuun kun isaaniif waan xiqqoodha. Lattu tole dajanee nama afurammaa kan hidhaa jiru kan hidhame hojjettoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii keessaa akka nu kaastesi kan gabaafamaa ture si Mallasee Dirribsaa, Guyyoo Waariyoo, Mahammad Siraajii fi akkasumas immoo Naasir Adam ka jette hojjettooti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hedduudha. Warri kaan eessa jiru? Atis immoo waan si mudachuuf ture kana keessaa akkamittiin milixxee baate dajan? Gaariidha lattuugaa warri kaani hundumti keenya hin dhokanne dhokanneeti turre ammas warri dhokataniituma jiru. Yeroo dhokatan kana waa salphaa miti beektaa itti gortee mana hidhaa sana dhaqootu irra gaariidha. Keessattuu warra maallaqa jala firiis godhanii jedhan kana iddoo adda addaatti kan baqatanii jirani. Suni baqaadhuma warri hidhame warri kaan immoo baqateetuma jira. Otoon kan akkamitti baatee sanatti hin dhufini lattu waan tokko dubbachuun fedha. Finfinnee keessa ture. Yeroo wanti kun uumame egaa iddoo tokkotti deemtee dhokatta yeroo wanti kun uumamee jedhu miidiyaan biyya sana wanti isaan Oromoo irratti ololli isaan hojjetaa jirani keessattuu miidiyaan akka ETV, Waaltaa fi Faanaa hundi isaanii kuni namoota sirna nafxanyaa duraanii tajaajilaa turanii fi ilaalcha nafxanyaa qaban kana iddoo guuraniiti iddoo fidaniiti Oromoo irratti ololaa jiru. Keessattuu Oromoo kan du'e Oromoodha, kan hidhamus Oromoodha, kan himatamus Oromoodha. Amma naannoo adda addaatti waan Oromoon sanyiidhaan nama ajjeese fakkeessu iddoo kaanitti immoo Oromoon waan amantiidhaan nama ajjeese fakkeessu miidiyaan keessattuu Baardaarii gara Oromiyaa keessatti ergame kanuma hojjetaa oolaa kan naannoo Amaaraati. Egaa kan si ajaa'ibu Finfinnee keessatti jeequmsa gaafa lammaffaa uumameen ani hin argine namni si arge jedhu haa jiraatu. Dr. Darajjee Daggafaallee Garafaallee kanuma barreesse. Oromoo iddoo biraatti Oromoonis hin miidhame sabni biraas hin miidhame. Finfinnee keessatti garuu gaallaa ka
Finfinnee yuuxa ka Addis Ababaa yuuxa jedhaniit Oromoo irratti hiriira ba'anii qabeenya Oromoo mana Oromoo biizinasii Oromoo addaan baamee tattaak godhamaa ture. Amma fakkeenya sii kaasuudhaaf naannoo gara Nifaas Silk moo waan ta'e jedhan tokkotti biizinasii guddaa jira, baankiitu jira, warra eegutu jira. Intalli Oromoo tokko reef buna waan argitee waan xixinnoo kana hojjettee kan gurguraa jirtu mallattoo abbaa gadaati ishee mana ishee bira jira. Waan biraan gaafanne mallattoo abbaa gadaati kun kan Oromoo no yookiin afaan isaan nu waaman sana waamaniiti kan ishee duwwaa keessaa caccabsanii warra kaan dhiisanii deeman. Wardiyyaan ittiin dubbanne namni ittiin dubbanne jiru. Kanaaf Finfinnee keessatti Oromoon Finfinnee keessaa biyya isaati akka bahu irratti labsame. Egaa kana gara fuulduraatti baay'ee dubbachuu dandeenya. Namni beektaa waa dhokates baay'ee information hin qabnu nurraa cite. Neetwoorkiin nurraa cite akka garaa keetti waan hundumaa hordofuu hin dandeessu. Garuu dhuma irratti maaltu ta'e jalqaba irratti akkam biyyaa bahu namoonni baay'een dhiibaa turani. Ijoolleen numti wajjin hojjennullee bahii at least sagalee nuu ta'ee kan jedhu ture. Mee waan kanan ilaala ariifadhee bahurra mee waan kanan ilaala jedhee enuman ilaalaa jira, enuman ilaalaa ture gara sirumsaatu hammaataa deeme OMN irratti xiyyeeffachuu akkuma siin jedhe Oromoo Jawaar fa'aa irratti xiyyeeffachuu kun inuma hammaate miidiyaan biyya sana actually taayee danda'a kan inni jedhe olola waan kana olola cabsinaa ani kan inni raffeeramee fi kan dubbadhu kana jedhee miidiyaa biyya sanaa irratti afaan Amaaraatiin dhiyaate edda gaafa sanaatti wave of propaganda kan Oromoo irratti adeemsifamaa ture. Hillaallee xinnoodhumallee gad hir'ata jenne lammata immoo sacrifice dhufus wajjumaan fudhachuutu nurra jira kan jedhuuf taa'ee ilaale ji'a tokkoof ilaale booda dhuma kanarratti akkaataan isaan itti deeman gaarii akka hin taane sabboontonni tokko kan achuma caasaa isaanii keessa jiranis odeeffannoo nuu kennaniif karaa arganneeni OMN irratti qobaatti akka wanjalanyaa tokkotti himata banuudha fi lammata immoo warra xinnoo piroofaayilii achi keessatti qabanii dajanee guutamaatii fi girmaa guutama to'annaa iddoo argamanitti qabamanii mana murtiitti akka dhiyaatan to'annaa jala akka oolan kan jedhu odeeffannoon nu gahe. Kanatti yeroo kanatti sabboontonni galata sabboontotaa kan biyya alaa kan biyya keessa gara adda addaatiin nutis akka OMN'tti wal communication qabnuuni at least ani keessaa ba'uun akka nurra jiraatuu fi hundi keenya hidhamnee bu'aa kan qabnee fi warra hidhaman warra cubbuudhaan hidhaman kan akka Jawaar Mohammad kan silaa kunuunfamee biyya sanaa fi waa guddaa hojjete kana kan akka Baqqalaa Garbaatii fi Oromoota yeroo ammaa kana namoota kanan maqaadhaa malee Oromoota hedduutu lafa hundumatti Oromiyaan keessatti hidhaa guddaa ta'e jedha. Oromoon kuni koronaadhaan akka hin dhumne sodaa guddaan qaba. Kanaaf dhuma irratti akkamitti baatee inni gara fuulduraatti kanan immoo ta'a. Tole dajanee gaaffii kabiraa faansinaa Farahaan yoo gidduutti sirbanuu gashitee dajaneen boqonnaa fudhatee gaaffii ittaanu yoo itti fufnee nu gargaarte Farahaan. Itti fufa qabsoon bilisummaa. Itti fufa qabsoon bilisummaa. Bari arguuf garaa nu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf
yawa irraanfachuuf yawa irraanfachuuf yaanui yawa irraanfachuuf yaanui yawa irraanfachuuf yaanui yawa irraanfachuuf yaanui afkiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa addaa har'aa dajanee guutamaa wajjin taasifnee itti fufee jira. Ammas dajanee egaa ati kana dura maatii kee dhiiste gara biyyaatti deebitee miidiyaa kana hundeessitee achittis qabsootti fuftee gaafa wanta ati biyya laateessee gabaasaa turte wanta ati kana dura gabaasaa turte biyya laateessee qaamaan immoo gaafa dhattee achitti argitu Jawaar fa'aa jedhaman Baqqalaan jedhaman Hacaaluun ajjeefamu kana fa'aa maaltu sitti dhaga'ame qaamaan keessatti hirmaachuu keetti dajane? Lattogaa gaafa biyyatti deebinu akkuma siin jedhee dimokiraasii kana biyya sanatti babal'isuudha. Warri siyaasaa gara siyaasatiin nuti immoo gara miidiyaatiin miidiyaa kana kan beekamu miidiyaan baay'een yookiin kan mootummaati yookiin kan dhaabbilee siyaasati yookiin kan nama dhuunfaatiin hojjetu. Kanaaf miidiyaa gahee miidiyaa kanallee babal'isuudha. Dhugaa uummataa giddu galeessa gochuudhaani dhugaa uummataa baasu kan jedhu haqa uummataa qabatanii haqa uummataa baasu kan jedhuun irratti hojjetamaatu ture. Dhuguma immoo gara sanaanii bu'aa guddaa argamsiifneera jedhee namana. Biyya sana keessatti mootummaa leellisuu dhuma duwwaa otoo hin taane yeroo mootummaan waa balleesse yeroo mootummaan waa balleesse ittimuun akka namarra jiraatu miidiyoonni tokko illee akkuma keenya nu hordofuu jalqabanii turani garuu baay'eetti fufuu hin dandeenye. Gara biraatiin immoo sagalee sabaaf sablammootaa ta'uudhaani sabaaf sablammoonni biyya sanaa OMN akka sagalee isaaniitiif dhaabbate yookiin sagalee isaaniitti dhageessisu baranii hiriira galanii gara keenya dhufaati turani. Kanaaf waa guddaatu hojjetame garuu waan miidiyaa biyya alaattis arginu dimokiraasii biyya alaattis arginu sana babal'achuu dhiiseti giraajuwaalii deemee gara hudhaatti deeme. Hudhaatti deemuu bira darbeetu namoota ija uummataa qaroo uummataa ta'an kan akka Hacaaluu kana jeesuun gara siyaasa Oromoo keessatti yeroo ammaa kana nama Oromoonni akka ija tokko saatii tokkotti ilaalu Jawaar hidhuu Baqqalaa hidhuun warra kaanis hidhuun dhaabbilee adda addaa ugguruun kuni yeroo sana argitu baay'ee sitti dhaga'ama. Biyya sana tarkaanfii tokko gara fuulduraatti adeemsifna jedhanii ni warri biyya alaatiis galanii biyya keessaas galanii irratti hojjetaa turanii yeroo wanti hundumtuu duubatti deebi'ee sirni kan biraa sirni yeroo dheeraadhaaf kufe har'a ol ka'ee mirga uummataa kana hacuucee uummata miidhaa jiru kanatti yeroo kana argitu baay'ee si dhukkuba. Ammaaf kanan jedhu kanuma lattu. OMN akka mootummaan yaadetti to'atamuu yookiis ugguramuu yookiis hojii dhaabuu sagalee uummata Oromoo kana ukkaamsuun hin danda'ama dajan? Akkuma sila jedhe kana dura yeroo OMN keessatti kan jedhamaa ture OMN takku tokkollee duubatti hin deebi'u. Dhugaa Oromoo dhugaadhaan baasu. Dhugaa Oromoo dhugaadhaan baasu. Dhugaa haqa Oromoo haqaan hojjechuu kan jedhu. Kanaaf yeroo
dhugaadhaan deemtu biyya sana keessatti hin baramne wanta akkasii akkuma siin jedhe yookiin mootummaa leellifta yookiin dhaaba siyaasaa leellifta yookiin individuaalii tokko leellifta. Akka dubbiin yoo waan tokko rakkinni dhufe OMN yeroo hundumaa pilaan B akka qabuu fi OMN akka hin dhaabbanne ifatti dubbatamaa ture jechaadha. Hooggantoota OMN'tiinis hojjettoonni OMN sanuma quba qabu. Garuu yeroo Hacaaluun wareegame kana keessattuu hooggantoonni mootummaatuma naannoo sana naannoo Oromiyaa miidiyaatti ba'aniiti itti qophaa'aniiti yeroo gabaabaa keessatti yeroo biyya keessaa cufamu biyya alaatii banan jedhanii faa dubbataa jiran kun dogoggora guddaadha. OMN duraanis cufee hin galle lammataa OMN biyya keessaa jira OMN internationally jiru. Kanaaf OMN cufuu jechaan sagalee ummata miliyoonii 50 amma 60 cufuudha. Kanaaf OMN hin cufamu. OMN sagalee Oromoo ta'eeti sirumaayyuu jabaatee kan itti fufata alaalattu. Sagaleen keenya dhagaa mul'attu. Dajanee ammaa fi gaaffii hin qabu xumureera mee karaa gama keetii ergaan dabarfachuu barbaadu qaba yoo jettee carraasii kenneen asuma irratti goolamne. Gaarii lalattuu gaalaa wanti dubbachuu barbaadu tokko OMN maaliif jibbamee kan jedhudha. OMN wanti inni balleessan jiru keessattuu fagoon deemu kan dhiyeenya kanaa kaasuun barbaada. COVID-19 kun yookiin immoo koronaan kun dhufee leading role kan biyya sana keessatti akka moodeelitti taphataa ture OMN afaan sabootaaf sablammii biyya sanaa jiru 17 oliin dabarsaa turre. Akkasumas immoo Jawaar Mohammadi waan COVID kanarratti waan ta'uu qabu akka mootummaa bira darbeeti waan hundumaa ibsaa ture. So kuni yeroo sanatti mootummaa sanatti hin tolle jechaadha. OMN mootummaa duwwaa otoo hin taane sirna darbe kana warri deeggaranii miidiyaa hedduutu jira. Sirna keessattuu sirni nafxanyaa deebi'ee akka dhufu kana hundumaa miidiyaa qobaa isaa ta'e faayit gochaa ture jechuun danda'ama. Dhugaa uummataa qabatee jechuudha. Kanaaf uummanni gara OMN'tti garagalu keessattuu warri hiree ofii murteeffachuu ofiin of bulchuu barbaadan keessattuu warri kibba naannoo kibba kan jedhu iddoo tokkotti warri walitti qaban kuni sagaleen isaanii iddootti dhaga'amu gara Tigraay yoo deemte TPLF dhaabbilee isaan kaan sagalee isaanii ukkaamsa OMN bira dhufanii sagalee isaanii dhaggeeffatu. Warri Qimaant warri Agaw Benishangul akkasumas akkuma beektu warra kibbaa adda addaa sagalee isaanii OMN biratti dhaggeeffatu. OMN immoo kana bira darbee afaanota adda addaatiin sagantaa adda addaa dabarsa jechaadha. Kuni miidiyaa baay'ee kan akka televezyiinii 50 ol ta'u kana OMN tokkicha ta'ee bira darbee laphee uummataa keessatti sammuu uummataa keessatti print ta'aa jiraachuun isaanitti hin tolle tokko. Kanaaf OMNs warra sana hoogganus jibbaate kan turani. Akkuma beektu waa'ee eenyurratti waa'ee gama laga hidhaa kanarratti kan naayilii kanarratti roolii Jawaar taphataa ture kan mootummaa dogoggora isaa saaxilaa ture. Kanaafis ittiin tolle OMNs gama isaatiin kana. Kanaaf OMN walumaa galatti afaan sabaaf sablammootaa afaan cunqurfamtootaa ta'ee miidiyaa biyya sana keessatti tokkichi bahe waan ta'eef kun immoo warra sirna nafxanyaa kana dagaagsuuf deemuuf bo'oo mataatti ta'e. Kanaaf isaan kan OMN baay'ee jibbanii diraamaan adda addaa diraamaa milkoofne diraamaa akkaataan taatummaan isaallee hin bareenne hojjetaa kan turani. Egaa waan biraa hin jedhu beektaa OMN gara fuulduraatti jabaatee biyya alaati akkuma kana duraa hojii isaa itti fufa. Nutis jabaannee isaanis jabaannee hin hojjenna. Keessattuu carraa kanatti fayyadamuudhaan uummanni Oromoo biyya keessas biyya alaa jiru
OMN maddii dhaabbachuudhaan nu wajjin dhaabbachuudhaan yaada nuu kennuudhaan bifa adda addaatiin nu faana dhaabbachuudhaan waan irraa eegamu amma hojjetaa jirru kana caalaa akka hojjennu nu gargaares yaadanis karaa adda addaatiin akka nu faana dhaabbatuun gaafadha. Miidiyaaleen Oromoo adda addaa xiqqaa haa ta'u namoota illee viidiyoo onlaayinii hojjetan haa ta'ani ilaalcha tokko qabaachuudhaan walitti dhufuudhaani fuula isaanii gara diinaa Oromoo nyaachuuf deemu kanatti fuuldeffachuu isaan irraa akka jirudha. Kan natti mul'atu kana achitti egaa Oromoon yeroo ammaa kanatti qabeenyi inni qabu tokkichidhuma jechaadha. Tokkummaa, sabboonummaa. Kanaaf wanti xixiqqaan jiraachuu hin mala wanti xixiqqaa dhiifne yeroo tokko wanti siyaasa keessatti dhagaa turee fi bare dura yeroo hundumaa diina guddaa irratti xiyyeeffachuu kan jedhutu jira. Kanaaf Oromoon alaa fi keessa jiru yeroo ammaa kanatti badii Oromoon akka lafarraa hin banne waan itti aggaamame kana qolachuudhaa fi tokkummaaf sabboonummaadhaan socho'uun akka irra jiraatu kana dhaammadha. Kanammoo Oromootti waan inni himu hin qabu. Oromoon hin beekaa keessattuu qeerroon biyya keessattiif uummanni keenya biyya keessaa karaa kanaan baay'ee cimoodha. Uummanni keenya biyya alaa akkuma amma jiru kanatti dhiibbaa isaa godhee sagalee uummata ukkaamame kan biyya alaa kan biyya keessaa ta'u keessattuu uummata biyya alaa kana beektaa yeroo isaan tokko ta'anii sagalee tokkoon socho'anii warra achi du'aa jiraman hidhamaa jiraman miidhamaa jiranii baay'ee itti gammadanii seexaa isaanii haamilee isaanii ol ka'a. Kanaaf tokkummaadhaanii akka socho'anii kan inni gaafadhu keessattuu uummanni keenya biyya alaa jiru. Akkasumas dargaggoonni biyya keessaa jiran beektaa uummanni biyya alaa kana kan nurraa barbaannu tokkuma ta'aatti sagalee keenya nuu ta'aadha waan biraa miti. Dhaabbilee siyaasatiinis tokkuma ta'aatti nuu socho'a qabsoo nutu qabsaa sinii haamileedhum keenya tokko nuu ta'a jedhu walgahii yeroo tokko nu bira dhufanii haasa'an irratti. Kanaaf Oromoon wanti inni tokkicha qabu tokkummaa isaa sabboonummaa isaatiin tokko ta'ee waan itti aggaamame waan cimaa kana ofirraa qolachuu qaba jedha lattu. Yeroo ammaa kana biyya keessaati qabsoon bifa haaraan eegaluuf jedha warra biyya keessaaf immoo dhaamsa qabdaa dajanee. Lattu beekta warra biyya keessaa jechuun qabsoon kun kan gaggeeffamaa ture har'a jalaa haa butamu malee qeerroodhaani. Qeerroon waan inni gaafate gochuu malee waan gorsinu hin qabnu nu caala beeka qeerroon keenya. Isaan kan nu gaafatanii tokko nu ta'a. Waliin addaan hin hirrina humna nuu ta'aadha. Kanaaf qeerroo biyya keessaa kana jedhee waan gorsu hin qabu. Isaanuu nu caala beeku. Nu iyyuu kan nu gaggeessaa turanii gaafa alaayis gallu gaafa alaayis deebinu kan karaa nu qabsiisaa jiran qeerroo keenya. Kanaaf isaan baay'ee gorsuu hin danda'amu. Nu caala advaansii ta'anii garuu ammas taananii wanti mul'atu hin jira. Jidduu isaanii addaan baasuudhaaf Oromoo naannoodhaan addaan hiruudhaaf Oromoo amantiidhaan addaan hiruudhaaf sosochiin goggodhamu tokko hin jira. Kanaaf uummanni keenya biyya keessaa akkuma kana duraa sana warra akkasitti waan akkasii deemu kana tokkummaa isaa hiruudhaaf naannummaa amantiidhaan namoota Oromoo addaan hiruudhaaf yaalii godhamu kana fashalsiisuudhaan waan jalqabe kana jalqabe iddoo tokko gaheeti jalaa gufate gufuu sana of jalaa buqqisee waan qabsoon kun gaafatu galmeessutu irraa eegaman jedha lattu. Tole dajanee irra deebi'anii baga Waaqayyo si gargaaree baga nagaadhaan maatii kee fi hojii keetti deebiteen siin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin addaa turtii dajanee guutamaa wajjin tamsaasa kallattii isin biraan ga'aa turre asumarratti goolabna. Yeroo biraa dhimma biraa yookiin sagantaa biraadhaan walitti deebina. Ammaaf sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Qophii kana keessumsiisuun allattuu bishaniin ture nagaatti. Ar'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa ummata keenya irra qabdu cabe.
bilisoomsine. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Bilisummaan tun tuttee gara bilisummaa dachii Oromiyaatitti akka ceetu dirqamni keessa jechuudha. Itti fufa qabsoon bilisummaa kan addaan hin jirre fincilli gabrummaa amma bilisummaa.